Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kiyya hundi keessanuu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtan maratti simraa ga'u. Har'as viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira hordoftoota kiyya. Viidiyoo har'aa keessatti immoo akkamitti bilbila nama biraa biyya biraarraa yookiin bakka feene deemnee akkamitti bilbila nama biraa kontirool godhuu dandeenya. Kana jechuun akkamitti waliin fayyadamuu dandeenya. Kontirool jechuun bilbila namaa haak godhanii seenuu osoo hin taane haala salphaa ta'een bilbila waliin fayyadamuu jechuudha. Fakkeenyaaf yuutuubis waliin ilaaluu, feesbuukis wantoota adda addaa yeroo bilbilli namoonni biraa naannoo biraa kan jiran wantootni tokko tokko dhibanis yoo wantoota wal gargaaruu ta'es waliin tiim jechuudha akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo na wajjin turtan waa hedduu baratu. Jalqabatti viidiyoo kanatti darbuun dura namoonni chaanaal kee afaaraan dhuftan yoo jiraattan chaanaal kee sabskiraayib godhuu hin dagatina. Akkasuma immoo viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhuu hin dagatina jechuudha. Kallattimaan gara barnootichaatti dabarra. Egaa hordoftoota tiyyaa akka isiniif galutti bilbila lamarraa isin gasiisa jechuudha. Amma akka haala argaa jirtan kanaan bilbila kanarraas aappii daawunlood ni gootu. Aappii kana daawunlood godhuudhaaf Google Play Store keessanii galtu. Fakkeenyaaf bilbila kanarraa jalqaba daawunlood godhee isin gasiisa. Egas booda Quick Support jettanii haala argaa jirtan kanaan TeamView Quick Support jedhama. Asirratti illee bilbila kanarratti illee haala argaa jirtan kanaan appilikeeshinichi kun isa kanaadha. Kun haala argaa jirtan kanaan aappii kana jechuudha. Aappii amma isin garsiisaa jiru kanaadha. Haala salphaa ta'een kanarratti illee daawunlood ni gootu. Egas booda kana open goonee banna. Fakkeenyaaf isa kanarraa illee open goonee jechuudha bilbila kanarraa illee. Haala kamiin connect goona akka jedhuuf immoo isin garsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila kanarratti waan fayyadamu bilbila kanarratti illee fayyadamuu danda'a waan ta'eef fakkeenyaaf bilbilli kun yoo walirra hidhame aseetanaa yoo bilbila kana amma gara bitaa kanarraa tuttuqe akkasuma bilbila gara mirgaa kanarraas tuttuquu danda'a jechuudha. Aappii kana yoo connect ka goonu taate jechuudha. Fakkeenyaaf haala argaa jirtan kanaan bilbila irratti irratti haala kanaan isinii baha. Bilbila gara mirgaa kana bitaa kanarra connect godhuu yoo barbaadan koodii isaa as jala jiru kana your ID jedhu kana argaa jirtu jedhee yaada. Isa kana bilbila nama saniitii ergitu jechuudha. Yoo ammoo bilbila bitaa kana gara mirgaa kanarratti connect godhuu barbaadan bilbila bitaa kana koodii isaa kan gama mirgaa kanaaf kennitu jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila gama mirgaa kanarra maal jedha haala argaa jirtan kanaan Google Chrome keessa galtanii teamviewer.com jettanii barreessitu. Fakkeenyaaf Google Chrome keessa gallee as kanuma kan akkasuma dhiisnaa jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan teamviewer jettanii teamviewer.com jettanii jechuudha. teamviewer.com jettanii haala argaa jirtan kanaan amma seenee jira waan ta'eef haala kanaan na baasa jechuudha. Dhiifama teamviewer.com jettanii haala argaa jirtan kanaan websaayitii kanatti barreessitu jechuudha. Kun haala argaa jirtan kanaan isa kana teamviewer haala argaa jirtan kanaan ni barreessitu. Egas booda haala kanaan isinii bana jechuudha. ID bilbila asirra bilbila gara bitaa jiru kana kun haala argaa jirtan kanaan 144 jettanii haala kanaan koodii kana yoo asirratti kan galchitan ta'e bilbila garanaa kana yoo asirratti kan galchu ta'e asirratti connect ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma koodii kana asirra barreeffadhee jira waan haala argaa jirtan kanaan kan bilbila bitaarra koodiin jiru kun asirratti galchee jira jechuudha. Fakkeenyaaf connect to partner jedhu kana ni tuqa jechuudha bilbila mirgaa kanarra haala argaa jirtan kanaan get the app jedha jechuudha. Bilbila kanarraa wanti tuqxan tokko illee hin jiru jechuudha. Hanga dhumaatti na wajjin tura jechuudha. Bilbila mirgaa kanarraa get the app jedhu kana ni tuqa. Egas booda aappii lammaffaa buusinaan jedha jechuudha. TeamViewer for remote control jedha. Isin daawunlood ka jedhu ni baasa yeroo haala kanaan isin fide egas daawunlood gootu jechuudha. Aappiin kun isa lammaffaadha jechuudha. Akka isin dogongorsine egas booda open goona. Amma asirra deebinee asirratti kunoo koodii asirra jiru kana fakkeenyaaf asirraa si barreessa jechuudha. Tokko afur yeroo sadii barreessee egas booda 6 2 3 1 2 jedhee haala argaa jirtan kanaan yoo guute remote control ka jedhu kana ni tuqa. Haala argaa jirtan kanaan asirraallee dhufee jiru jechuudha. Bilbila gama bitaa kanarraa alloo godhee jechaa jira jechuudha. Alloo kan jedhu kana ni tuqa kan gama bitaa kanarraa haala argaa jirtan kanaan lachan isaatu barbaadaa jira jechuudha. Haala salphaa ta'een baay'ee namatti waan tolu tokko jechuudha. Hanga inni connect ta'utti ni eegna. Amma asirra deebine remote control jennaan jechuudha. Yeroo lama irra deebisa. Ammas kanarraayis alloo goona jechuudha bilbila bitaa kanarraayis. Haala argaa jirtan kanaan connect ta'ee jira jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Kun haala argaa jirtan kana iskiriiniin bilbila kan kanarra ture bilbilli gama mirgaa jirtu kun Samsungidha. Kun ammoo bilbila biraati jechuudha. Asirratti connect ta'ee jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf bilbila bitaa kanarraa yoo bilbila sochoose kan gama mirgaarraa illee kunoo deemaa jira jechuudha. Biyya barbaadda yoo teessanis haala argaa jirtan kana waan barbaade keessa galu bilbila mirgaa kanarraa illee galuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila gama mirgaa kanarraa illee asirra fakkeenyaaf osoo ka bitaa kanan tuqin ka mirgaa kanarraa sarchi waan barbaade godhuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook ID haa barreessu.
waa daawulood godhuudhaaf asirraa daawulood ni gootu jechuudha. Bilbila nama sanii fakkeenyaaf yoo kan gama bitaa jiru kanarraa isin kan rakkisu ta'e naannoo biraatti illee akkasuma naannoo biraatti illee nama biraa fageenyatti isanii nama sanii sirreessuufis dandeessu jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Akkasuma waan biraallee keessa galuu dandeessu. Bilbila gama mirgaa kanarraallee ajajuu danda'a. Kan gama bitaarraallee ajajuu danda'a jechuudha. Waan baay'ee namatti toludha. Akkasinitti tolu immoo abdii guddaa qaba. Itti fayyadamaa jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan itti fayyadamaa. Yoo viidiyoon kun isin hin galin immoo karaa koomentiidhaan gaafachuu dandeessu namoonni isin hin galini. Akkasinitti tolu immoo abdii guddaan qaba. Cufuudhaaf immoo haala argaa jirtan kanaan bilbila bitaa kanarra iddoo kana ni tuqxu. Eegas booda iddoo akka baay'isuu jiru kana close haala kanaa yoo tuqxan close kan jedhu isinii fida jechuudha. Yoo immoo close hin goone cancel jettaniitu madhiistu. Baay'ee waan namatti tolu tokko jechuudha. Baay'ee waan namatti tolu tokkodha. Akkasinitti tolus abdii guddaan qaba. Channel kiyya immoo subscribe godhuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura.